Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halima Orotube. Welcome shama harka fuune hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii baga eegamtanii baga yoona eedanii hordoftoota kiyya jalqabarraa honroonni hanga ammaana hordoftan maatiin haftaatan hedduu galatooma ammallee like share gochuun dagatina isiniin jedha. Warroonni haarawaa taatanillee welcome baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii maatiin haftaa like share subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya egaa haga kana dubbadhee nagaa viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee Fooziitii. Fooziin gammachuun ishii akkuma itti fufetti jira maashaallah tabaarakallah waaw baay'ee irraa bareedee jira Foozii. Fooziin abbaa manaa ishiitiif hiriyoota ishii wajjin haala bareedaa ta'een haala gammachuu haala namatti toluun dabarsaa jirti. Ammallee sitti haa tolu Foozii habibtii bareedduu maashaallah bareedduu warra Jimmaa wanni ummaan sirraan tolle hin jira maashaallah. Rabbiin jireenya kee bultii kee jireenya bareedaa jireenya bal'inaa jireenya gammachuu kawaa muraasa laaqii yaa rabbi siif haa taasisu maashaallah sirraa jennee jirraa sitti haa tolu. Ammallee rabbiin waliin isin haa bulchuu warra umrii dheeratee ilmaan hedduu horee rabbi isin haa taasisu maashaallah. Fooziin baay'ee hedduu irraa bareedee hedduu irraa tolee jira. Viidiyoon isii hundi isaatu kasargii ishii baay'ee tokko baay'ee nama gammachiisa. Amma baada sargii keessitee abbaa manaa ofii wajjin bashannanuu akkasuma hiriyoota ofii wajjin bashannanuu maashaallah tabaarakallah. Fooziin hedduu goobazii namaati maashaallah. Kisee takka quraana rabbiitirraa buuteen beektu quraana rabbii qaraati maaliifi seenaan ishii irraa barumsa jabaa irraa fudhachuu namaaf ta'a jechuudha. Ilmi rabbii barachuudha waan gaarii miidiyaa kanarratti dubbatanii dabarsuudha. Akkuma san Fooziin baay'ee wanni hunduu ishirraa tolee wanni hunduu ishirraa bareedee jira jechuudha. Ammallee isitti haa tolu hiriyoota ofii wajjin akka gaarii abbaa manaa ofii wajjin akka gaarii uffataa bashannanaa jedhaa jirti yeroo ammaa kana Fooziin. Fooziin warra Jimmaa baay'ee tokko namatti tolti maashaallah. Rabbiin ammallee duraa duuba ishii haa bareechuu ishiinuu bareedduudha maashaallah. Rabbiin nama ilmi rabbii baratee ilmi rabbiitiin naamusa adaba qabu maashaallah. Shamarran keenya hunduma isaaniitu rabbii akkas haa taasisu akka Foozii kana jechuudha. Nama naamusaaf adaba qabaatee diin quraana rabbii qofa qara'u jechuudha. Miidiyaa kanarraa yoo dhufe nama waan gaarii dubbatu nama haalaaf amalli isaa jechi isaa dubbiin isaa wajjin isaa namatti tolu jechuudha. Namni yoo haala jechi isaa haalaaf amalli isaa gochi isaa yoo namatti tole namnis ni jaalata rabbillee ni jaalata jechuudha. Akkasii Fooziin rabbiin ammallee waa hunda sitti haa bal'isu waan hunduu sitti haa tolu maashaallah. Rabbiin abbaa manaa kee wajjin umurii dheerinaa jiru bal'inna ka ilmaan hedduu itti hortan isiniif haa ta'u. Gaa'illi keessan gaa'ila baay'ee bareedaa haala ta'een dabarsitanii alhamdulillah. Ammallee bashannanuu keessatti bohaaruu hiriyootaan keessummaan haalli isii itti dabarsaa jirtu baay'ee tokko namatti tola maashaallah. Rabbiin umurii dheeraa walii wajjin isin haa jiraachisu. Horra wajjin horee arrii wajjin filate rabbi isin haa taasisu. Ammallee rabbiin jireenya keessan jireenya ibaadaa akka ilmaan hedduu haafizul qura'aan kan itti hortan rabbiin isiniif haa taasisu. Foozii maashaallah wanni marti sitti haa tolu wanni marti sitti haa bal'atu siin jenna. Akkasuma obboleeyyan kennaa kan yeroo dhiyoo gara gaa'ilaa seenanillee ka isin beekus ka isin hin beeknellee wanni marti isinitti haa tolu jireenya isinitti haa bal'atu
akka foozii kanatti gaafa sirna gaa'ela keessanii gaa'elli keessan haa bareedu isiniin jedha. Warroota ganaa gaa'ela godhatu yaaddanii jechuudha. Warroota dhiirallee ta'ee ka shamarranillee ta'ee rabbiin akka foozii kanatti duraa duuba keessan isin haa bareechuu. Nama akhlaaqa qabu, nama akhlaaqa bareedaa qabu, nama waan gaarii dabarsee miidiyaa kanarra yeroo taa'u waan gaarii dubbatee quraana rabbii qara'ee miidiyaa kanarrallee yoo dhufe waan gaarii waan namni irraa baratu waan namni maashaallah tabarakallah osoo ani akkasii kanatti qara'ee akkuma san gaa'elatti illee hawwuun ni jira jechuudha. Jattiin takka illee iyyuu jimmaadha goddanyaa isiitiin fakkaate. Ani sargii nama hunda maashaallah jedha maqaatii tokko ishiin dagadhe. Sargii nama hunda maashaallah jedha. Kiyya hoo yoom sargiinii jetti. Jattiin tun goddanyaa isiitiin fakkaate bira jirtiyyuu. Wanni hunduu gaafa rabbiin jedhe hin ooltu abshir niyya motorii ni argatta. Maashaallah jechuun wayyaa sargii nama kamiitu sirna nama kamiitu gaa'ela nama kamiitu maashaallah tabaarakallah maashaallah jechuun wayyaa maaliifi histiin faayidaa takka illee qabu jechuudha. Rabbillee nama maashaallah nama jedhe jaalata. Akkasuma wanni hunduu barakaa namaaf ta'a jechuudha. Yoo waan tokko namaaf gammadan yoo waan tokko maashaallah namaaf jedhan namni nama hassadu ni barakatullee rabbi sin jaallatu jechuudha. Maaliifi nama san kan muraada isaa guutee fi haajaa isaa galmaan ga'eef rabbii malee ana miti isinii miti nama hassaduu miti jechuudha. Kanaaf nama kamiifuu kan muraada guutuuf rabbi malee namaa miti. Ilmi namaa yoo nama gargaare musababaadha. Kanaaf ilmi namaa musababaadha malee dandeettii rabbii waan uumaa wanni inni namaa godhu takka hin jiru jechuudha. Rabbi muraada isin haa guutu hunduma keessanuu gaa'ela godhattanillee hunduma keessanuu islaama taatan maashaallah tabaarakallah ka isin beekus ka isin hin beeknes rabbitu muraada isinii guute anaa miti. Rabbitu akka muraada guuttattanii gaa'ela keessan raawwattan ka isiniif taasise rabbii malee nuyi miti jechuudha. Nu maashaallah tabaarakallah jennee bira dabarsuudha maaliifi nulleef xuruudha nama sanilleef xuruudha jechuudha. Maashaallah tabaarakallah jechuudha. Kanaafuu gaafa guyyaa namallee akkuma san ati har'a yoo maashaallah tabaarakallah jette namni guyyaa keessanillee akkasuma maashaallah tabaarakallah jedha. Ka warri ganaa itti deemtanillee rabbiin nagaan waa maraa muraada isinii guute ittiin isin haa ga'u. Warra maashaallah tabaarakallah isiniin jedhu warra akka foozii kanatti wanni hundi irraa tolee irraa bareedee rabbi isin haa taasisu. Fooziin gammachuu sirna gaa'ela isii akkuma itti fufetti jira. Gammachuu bareeduu keessa jirti maashaallah. Viidiyoon isii natti tole jennaan irraa dalagee hundi keessanuu irraa maashaallah jedha. Jattiin tun nama diinii rabbii barate akkuma san bareedumsallee rabbi kennee fi ka bushaayillee ka bareedillee ka sirna godhate kamiyyuu ka islaama ta'e kamiyyuu maashaallah isiniin jedhe. Ani hunduma keessaniif ni gammada nama islaama ta'ee hundaaf ni gammada jechuudha. Maashaallah isiniif haa ta'u hunduma keessanuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.